Engineering fa akara engineering fa kana fam fa dafa male ini matansa fa matansa economics wan janta ka jiratan dinagdi matansi amma dana professor saadu amma yeroo jirtu harka fuunee hordoftoonni keenya marti keessanuu warreen karaa online youtube nu daawwachaa jirtan hundi keessanuu har'aan tana kono keessummaa addaa lulluqqataa ajaa'ibaa kana waliin jirra innis nama beekumsa ammayyaa kanaanis qotee jiru isaa waliin wal baraa isiniin jennaam. Hayyee wal barumsa keenya asumaan itti fufna een jedhamtaa eessarraahii dhaloonni keetoo maaliin beekamtaa jechuu asumaan gara keessummoota keenyaa nuuf dabarsita. Okay, first of all of you are welcome. My name is Professor Bullo Bakar. I came from Haramaya. Okay. Yeah, you are teacher? Yes, I am teacher of Akara Engineering. Also, if you want, you can continue by using Oromo language, unless and otherwise, stop English language. Yes. Our guest, okay? Okay. Today only upon Oromo. Okay. Okay, continue. I disturb you, okay? Okay, no problem. You can our customer, okay? I don't understand as you don't speak English language, okay? No problem. Hayi afaan Oromootiin nutti fufii maqaan keenya jedhamta iddoo irraa dhufte akkuma reefu si gaafadde sannaaf irra deebii. Maqaan kiyya Professor Bulloo Bakar akka irraa dhufee Haramayaadha. Gandi dhaloota kiyya Haramayaadha. Ammaan tana immoo garuu Awwadaayee jiraadha. Awwadaayee akkanatti 0 keessa jiraadha. Akkana jechuudha. Hayyee keessummichi keenya amma gara qophii keenya takka takkaan itti dabarraa jechuudha. Sleep engineering fa, food engineering fa, akara engineering fa, kana fam fa dafa male ini matansa economics wan janta ka jiratan dinagdi matansi sampan hojjechaa jira ammaan darbara jechuudha. Ammaan dana professor saadu amma gaafa dillee injiinara kana barattu ati rakkoon sun jetteefi wanti haareetii ati akka seenaatiin nimtu mee maal faadha? Gaafa akara engineering baradhu keessaa university awwataay lulloo liqimsuu gogoydul kiseen naute natumani na gabusan bridgit male adbeka food engineering guyya to koso nyaata gor jiru nyaani chukurtani be nadro wal gubatte male rakota kana garrechi dro iseti mo goro islebi na de nara dabre to dini samun na ke guyya arma turambasa na geedani yala chimar geene ge yala me amma alhamdulillah akara ko fam baracha ira akara engineering ko male tabiraun to ise lulu am bus jira wada jama. Hayyee meeqa keessummicha keenya yeroodhaan inni fi akara injiinaringii barattu qabxiin meeqaa si dhufe? Ay 3999 na dhufe. 999 maal 99 sirraa salaa foorsii kaa maaltu hanqata? Guyyaa tokko lulloo soon buusaa jiruutiin istaayil lulloo tibisan istaayil of daawuloodiin lulloo jaanii na hoteelin irraan baddaa kenna dura takittii sunaraa irratti. Gaafa food engineering barattu muuxannoon ati argatte hoo ilaan gaarraatitti qabxiin ati fiddi hoo achi keessaa wanti ni fi ati ittiin beekamtu maal? Wanti ittiin beekamu sammuu wanti tokko jirbaadha maal jaaniin midhaadis engineering midhaadis waan jedhan tokko jira nyaata beekamaa biyyatanii ni beekama. Aduun akkasitti gaafa san midhaadis muuxannoon yookaan wanti namutate harabaa jira. Meeqa gaafa food engineering kan keessatti inni guddaa maali akka naannoo keenyaa nyaanni beekama. Gaafa marqaa yookaan shooroo faagitee gootan mudannoon isin qabdan maali? Shooroon ta'esanoo keessummoota keessanii fi kaampaasa keessanii wanni isin ittiin beekamtu kaampaasa biraatirraa maali? Fakkeenyaaf kaampaasiin keenya yeroo san nyaatota aadaa beekamoo kanneen akka shuuroo yookaan pooreejii jaaniin kanoo gaafa tolchinu gaafa tokko anaa fireeshidha style of making porridge janis atau bara jiru fieldi sun suron asal to chairu kutam mendekan bro kaka mana man desire doktor to ko university zawar adve jira kise ni nya jani man ka tibetan dem iya ilke la yabzu ge zaket falana churet falana ni nya jani nuti indre fresh la nya da to chu yerosan
Akkasitti nu dura quuxa kanaa godhatte waan quuxa jedhanii waan akkana akkasitti Quuxachuun nyaata hin bilchaate kan walakkaan hurraa jechuudha. kurfaa. Naannoo keenyatti akkasii beena. Ayame warreen akka keetii kan fiildii kana qabxiin dhuftee fi hin baradhu jee taa'u jiru maal dhaamta? Hai tasaa muratiin addoon never give up jennaan kana ni feena kan akkasii. Dhufee akka baratu nyaata aadaa fi waan sleeping engineering fa'aa warreen isaa riibni dhufuu idee lulloo buusanii halkan qaaxanaa biloomta isaa ila process of sleeping jaanii jira koorsiidha ni fudhatan kan hunda gisee fudhatan. Riibni isaan dhufuun isaan hin rakkisu silphiluma rafan. Akkasitti sleepii fa'aa barachuu hin danda'u dargaggoonni caatii qamaanii riibni dhufuu idee hundi akka nama dhufanii muuxannoo kana fudhatan dhaamnaaf. Hayyemee ati miidiyaa keenyatti dhuftee jirta amma duratti illee keessummaa beekamaadhaa fi namoota hedduun si beekanii arraan tana duuba hojii nati irra jirtu fiildii sadeen keessaa tamirra. Arraan tanaati irra guddaa qaaraa injinaringii. Eeta namatti jirtana jechuudha. Arraa duuba arraa isaa baateetti arra mana eebbisaa kana dhufte. Arraan tana kaamichaa tokko waa'ee kana eebbiseetiin barataa kiyya. Akkatti arraa eebbiseetiin karaa ganda isaa irra seergee. Akkatti ganda dheenu malee jeenaa miti. Akkana jechuudha. Akkasi. Isaan duuba ammaan tana imalarra jiru immoo dhufanii jiran. Imalarra jiran ammaan xayyaaraan hin dura dhufe. Ayyee. Akkasitti qaaraa hunda fideetiin anis kiiloo hawudaa kiiloo shammuu kana fideen dhufe himaa. Warra manaati jechuudha. Ayyee galatoomii. Ringiin akkana jimaa daalachaa malee dhaabinaa ija gorsuuf hin dhufe. Hayyee saayibootan kee warreen lullollettis hin jirre hirribattis hin jirre barumsattis hin jirre maal dhaamta guyyaa har'aan tanaa gaaddabuun keenyas waan olleef. Asumaan dhaamsa sirraa furanna. Balayeen keenya ilmaan Oromoo lolloqottoonni hundi isaaniitu lolloqota keessanii barnoota keessanii addaan kutinaa jabaadhaa ni injifannaa faranjoota teenyee isaanii harka dhoo qofa osoo hin taane lulloo buufnee waan adda addaa diiskavar goonee eksploor goonee diiskavarii takka maqaa keenya moggaafannee feemas godhuu qabna addunyaatti. Tanaa jechuudha amsa kan kee. Kana akkas. Hayyee gamanumaan galatoomis hin jennaa keessummicha keenya qaalii fi jaalatamaa. Yeroo tante oguuturraa aarsaa nu gootee mirqaana kee adda dhaabdee hammana dhaamsa nu kan nuuqeetiif galatoomis hin jennaa. Garuu jabaadhu achi haaluma kanaan itti fufi dhaamsa kan keetiifis illee warratti fayyadamu naa godhu galatoomii assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.